erga guyyaa sadiitii iyyinee iyyisiisaa jirra. Qaamni abbaa kanaa nuun jedhu hin jiru. Taatee Amboo keessatti ta'aa jiruuf jechuudha. Silaa garee maafiyaa kana mootummaan hin ijaarre, mootummaan harka keessaa hin qabaanne sa'aatii 24 osoo hin guutin seera jala oolchee suuraadhaan akkasumas uummata ibsa kenna ture. Kuni garuu gareen 120 garee bara wayyaanee ijaarame. Mootummaa wayyaanee ijibaachisaa turan ijoollee ibidda har'a baala gizeedha Oromootti roorrisu. Garee kana bulchiisni magaalaa Amboo, kaadiroonni mootummaa magaalaa Amboo, baddaa jallishii garee 120 harka keessaa qabu. Isaantu diinagdeedhaan tumsa. Ijoolleen amma Amboo keessatti wal ijaartanii ergama qondaalota mootummaa fudhatanii obboleeyyan keessatti akkatti roorristan kun gaafa mootummaan kun bu'ee sirni kun darbe eessa dhaqxu sin biyyaa baatumoo waruma har'a akkatti roorrisaa jirtu kana faana jiraattu moo yeroo san qawwee fudhatanii bosona meeqa ajjeestan Amboo keessatti meeqa doorsistanii lafarraa fudhatanii gurgurtan Amboo keessatti meeqa nama hojiirraa ari'uu barbaadan hojiirraa ariitanii yoo inni gaafii kaase galgala dhaqxanii tumtumanatti ajjeeftanii dooktara maal barsiisa maal fakkaatu ajjeestanii bar namni sin gaafatee hin jiru sodaatee hunduu callise. Garee 120 jechuun Oromoo nama tokko miti. Obbo Kaasaayeen ijoollee 3 yoo tumu tokko viidiyoo waraabaa namni 2 shugguxii sitti qabee dhaabbatee silaalaa jechuudha. Kana keessa garamitti sochootaate odoosis ta'e akkamitti ofirraa dhoorkita. Uummata magaalaa Amboo qeerroo Amboo jechuudha. Warra kaleessa biyyaaf wobii warra Oromoof Oromiyaaf gaachana turtan warra harka duwwaa agaazii falmachaa turtan amma wanti tokko isin mirkanaa'ee jira. Maalinni garee kan akka mootummaan ijaaree isin irratti gadi dhiisee jechuudha. Silaa osoo kanan taane sagaleen keenya hin dhaga'ama ture. Kana gadi baatanii hiriira guyyaa takkaatiin caccabsitanii waajjira ishii mataa ishee keessa buustanii ofirraa dhoorkuu danda'u qabu. Nuti warri biyya keessa hin jirre sagaleef diinagdeedhaan sin duukaa jirraa jechuudha. Dhiiratu bar dhiira wal lola. Kaasaayeen ijoollee dheengadda tumte sammee mee ijoollee sadeessan keessa namni irree qabu jira goobas. Ijoollee qansiraa hojjete garaas nyaatanii qansiraa dhufna nuti osiin jedhan nadhiisanii qansiraan hojjedha akka kee daboo hin qabu akka kee maafiyaa hin qabu yoo siin jedhu sin mararuu dhala namaa miti ati dubartiirraan dhalanne ati yoo argitanii jiraattan ijoolleen sun qansiraa oolanii dhufan tokko biddeena goggogaa kiisitti baatee jira jechuudha. Sababbiin isaan itti reebamaniif bishaan dheebotanii bishaan gaafatan sababa saniin akkasitti reebaman. Dubartii meeqa reebdee Amboo keessatti ati viidiyoo kana gadi ba'ee iyyitan kana amma yoo argitan viidiyoo yoo inni dubartii takka akkatti miila ishee lamaan qabee gadi rarraasu akkatti ofiin marsa akka boofaa jechuudha dhala boofaa bineensa nama fakkaatu nama akka kee argeen beekuan dayyuusa dhiira silaayyuu onnee qabdu daangaa Oromiyaa diinni cabsee yoo seenu maal eegdarree maa deemtanii loltan silaayyuu dhiira sini.